السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تجيبي ميديا هندو مكيسانيف إن شاء الله كان عندنا سجنتا دعوة دادا اسم بران جهاجراتون كينيا نبي كما كان بودي مو سجنتا أكان هوتات كان نما برسيسو في كان نما بحارسو سنيف كبان نديا تاجرا سجنتان كونيس سجنتا متدورينسا هم مكائنا جدودا سجنتان كون تربانيتي التوكو كان اسنيف دياتودا سجنتا أدى أوف كيستيك أبتي اسم برسيسو داف اسم بحارسو داف akkasumas waan amma jirru hubannee kara fuulduraa keenya akka karoorfannuudhaaf kan qophaa'edha jechuudha sagantaan kun. Sagantaa kana kan qopheessee isiniif dhiyeessu ana Mansuur Badruuti Gibee miidiyaa wajjiniin yeroo hunda akkasin turtanu maqaa rabbiitiin isin gaafan. Egaa qabiyyeen sagantaa kana sagantaan hin mukaa'inaa jechuudha. Sagantaa tafakkuraa keenya kana keessatti gaarreenii fi laggeen akkasumas mukkeenii fi biqiloota bineensotaa fi wantoota uumama rabbii ta'an hunduma jaraa torbanitti kan adda addaa qabannee ittiin wal isin barsiifna. Inni ittaan immoo diraamaadha. Diraamaan hedduu nama bohaarsu kan hedduu nama barsiisu akkasumas kan hedduu nama gammachiisu namoota adda addaatiin torbanitti al tokko diraamaa gaggabaabaa qopheessinee isiniif dhiyeessina. Isin akkasin diraamaa keenya jaallattanii ergaa irraa barattanu abdii guddaa qabna. Sagantaan inni kan biraammoo sagantaa keessummaati. Sagantaa keessummaa kana irratti namoota jireenya isaanii gidduutti bu'aa bahii hedduu ba'anii akkasumas yeroo ammaa hojii guddaa hojjetaa jiran namoota akka kanaa barbaannee lafa jarri jiranu isiniif dhiheessina. Bu'aa bahii jireenyaa jaraarraa immoo waan adda addaa barattu jennee yaadna. Inshaallah sagantaa keessummaa keenyallee sagantaadhuma hin mukaa'inaa kanarratti akkasin nu eegdanuudha kan nu isin gaafannu. Wanti isinirraa eegamu waa lama. Inni tokkoffaan guyyaa sanbataa guddaa yeroo hunda nu eeggachuudhaan, inni lammaffaan immoo peejii keenya kana namootaaf sheer gootanii akka jarri sabskiraayib nu godhanu jara affeeruudha. Maarree guyyaa sanbata guddaan sagantaan keessan guyyaa yeroo hunda hin mukaa'inaa waliin haa ta'u. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.